ربي ولي قاليني قلت ما في مراني رحمة ما كيسناني نمل كيسي دنيا ديني نمني أكي قبتي يوم اللي الركيزة أبدي ربي زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجارته فيا سني أنا نجاكو دي نجين نبريجرو كسم برس جرا تبتي كابا إيش هذا كورتش شفنينا نورا بليس سنين كابا ريد فيلترا كوني نمرت نوجو جهة متى إساق كابا جتولا توقف هذا كوني كان شفنينا نورا بليسو كوني جتولا كوني كان شفنينا نورا بليسو لما تا kuniif kun walitti makamee jechuudha. Suuraa isaa isinii ladhafa. Kuniif lamaan kuni walitti makamee kan bakkee sifina nurratti bahee nurraa badesan jechuudha. Nuuf diimessuudha yookaan himootii bakkee gurraachate sifinaan irraa gadaannisa nurraa balleessu. Gadaannisa akka bifa kenna kan duraatti nuuf deebisuudha jechuudha. Kuni lamaane kuni himootu yoo qodaa du'e kan fuula keenya irra kan du'eetiin jedhe nurra kaasa jechuudha. Kun ni mudhate jedhee hin beeku ani mudhate jedhee yaada garuu suuraa isinii maxxansa isa hundaayyuu jechuudha. Kanaafuu kuni isa kan qodaa du'eetiin jedhe nurra kaasu jechuudha. Yani shimina nurra balleesse kun yoo nurra balleessu halkan tokko jechuudha. Halkan tokko kana yoo dibanne halkan lammataa mootu kana jechuudha. Kanaafuu tokko kunini yoo balleessu kuni himootu nurra kaasa qodaa yookaan himootu kan bakka shifina kuni ajjeese sana kuni himootu akka wanta kan irratti hafne nurra balleessa nurra kaasa jechuudha. Kunniin himootu kunniin lamaan immoo maal godhu gadaannisa balleessu jechuudha. Gadaannisa fuula keenya irratti hafsan balleessu jechuudha. Kuni himootu kuni anfixee jira fayyadamee geessati jechuudha. Kan gaaroma isaa argeennan jechuudha. Kan isinitti argisiisaaru gaaroma isaa argee jennaan jechuudha. Kan isinitti argisiisaaru kun dhumee jiraayyuu xiqqoo takka jechuudha. Homtuu keessan jiru. Kanaafuu kuni kan osoo nuti dhiqatin dura dhiifama dhiqanneeti kanaan dhiqanneeti kan qorichatti godhamu jechuudha. Yeroo hundaa galgala guyyaa tokko kana guyyaa tokko mootii kana jechuudha. Akkasitti kun immoo kan nafa kan kootiti kunis immoo tuzuu akka hinjiraamti yeroo tokko nafa keenya irratti illee jechuudha. Nafa keenya yeroo hin qulqullaa'e yookaan himootii nafa keenya irratti illee yeroo tokko ni argama jechuudha. Wanta akka shifeenyaa ta'eetiin jechuudha. Kun himootii wantoota akkasii suniin akka nu saaxileef nurraa dhorgaa kuni isini fayyadu kuni ofii kan kootiif jechuudha. Maalinni kanneen durumaayyuu jechuudha. Kanneen dura osoo wanta kanneen maraa achi cinaa kenne maal gochuu qabaanna waan tokko osoo hin bitin dura yookaan aslaala kanneen maraayyuu achi kenne jechuudha. Kanneen maraayyuu dagadhaa amma jechuudha. Qoricha kanneen maraayyuu dagadhaa. Mee mana keenya keessatti fuula keenyaaf maal gochuu qabaanna? Maal gochuu qabaanna fuula keenyaaf? Kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Aslaana tokkoffa haala fuula keenyaa aynata fuula keenyaa shifina maaliif akkanatti ba'u wordofnee beekuudha qaban. Yani laaluu qaban yeroo mee yani yeroo hundaayyuu laali ganama maal kaleessa maaltu si mudate har'a hoo fuulli kan kee akkam jira laali jechuudha. Yeroo hundaayyuu nyaata tokko erga nyaattee booda nyaata kamiyyuu nyaattu fuulli kan kee gaariidha. Nyaata kamiyyuu nyaattu mootiyyuu fuulli kan kee shifina si baasa. Kan biraa himootuyyuu gara biraatti haaseenu jechuudha. Wanti isin gochuu qabaattan wanti isin barbaachisaadha wanti nuyi barbaachisaadha jenneetiin yaannu fuula keenyaaf jechuudha. Tokkoffaa hirriba gahaa argachuun wantuma kamirraayyuu bilisa nu godha. Dhibee fuuli keenya shifina baasuu qofa osoo hin taane dhibee biraatirraayyuu bilisa nu godha. Eshi tokkoffaa hirriba gahaa rafuu lammata nuti jechuun ilma namaa jechuun bishaan jechuudha. Parsantii 75 nuti bishaanii. Kanaafuu bishaan barbaachisaadha. Samiraa ani hin yaadadhu bara bishaan dhuguu akkam yoo godhinaaf yoo jettan bishaan yeroo hundaayyuu bakkee silkii keessan itti chaarjeeffattan kaayaa.
cinaa silkii keessanii jechuudha. Maali jennaan yeroo baay'ee nuti silkii waan fayyadamnuuf carraa silkii isa fudhachuuf yoo dhatte carraa bishaan dhuguu argachuu dandeessaa jechuudha. Lammata kushiina bakkee ooltan bakkee dalagaa madaamitti dalayidan bakkee kamuu yoo ta'e bakkee dalagaa keessanii of cinaa kaaya hallaandii wajjin jechuudha. Kaza wantoota kamiyyuu haa ta'u isin of cinaa kaa bakkee agartan yeroo hundaayyuu hadaraa keessan jechuudha. Bakkee agartan. Lammata shintibeeti ficcaan sa'aatii isin qabetti ficcaanoo. Bas kana. Kan biraa ammootuyyuu tiraasin isin boraafattanii irra raftan guyyaa meeqaan jijjiiramaa. Guyyaa meeqaan jijjiirtan tiraasii kana jechuudha. Kanaafuyyuu fakkeenyaaf yoo asitti si bahe rakkina tiraasii kan keetii ta'uu danda'a. Yoo asitti illee si bahe rakkina tiraasii kan keetii ta'uu danda'a jechuudha. Yoo kallachirratti si bahu immootuyyuu maalinni rakkina qibaatii mataa ati dibatu ta'uu danda'a jechuudha. Yoo as jidduutti si babbayu immootuyyuu wanta idimee wajjin wal qabatee sin jedhe ta'uu danda'a jechuudha. Aslaalaa jechuudha kan biraa kuni wanta isin yeroo hunda irraa fagaachuu qabaattanidha. Bishaan ho'aadhaan fuula keessan gonkumayyuu hin dhiqatinaa. Bishaan ho'aa fuula keessanitti qaama keessaniifuyyuu hin fayyadamina. Maaliif isinitti fakkaate? Carraa dullummaa baay'ee guddaa ol ta'e qaba jechuudha. Bishaan ho'aatiin dhiqattee nana siidhumattee jirti. Fuula kan kee bishaan ho'aadhaan ni dhiqatta. Qaama kan kee ni dhiqatta taanaan qaamni kan kee carraa daddafee dulloomuu ni qaba. Kanaafuu yeroo kamiyyuu jechuudha. Yeroo kamiyyuu wanta ati gochuu qabaattu qaama kan keetiif yoo bishaan qorraa qaamni kan kee daddamachuu hin dandeenye bishaan jiddu galeessa ta'eetiin jedhe qorras kan taane ho'as kan taane fayyadamu sitti dirqama. Fuula kan keetti gonkumayyuu garuu bishaan ho'aa miti lab kan jedhalle wanta kamiin kaleessani hadaraa maaliif jennaan si dulloomsa fuulli kan kee ni caccaba tokkoffaa. Lammata fuulli kan kee yookaan qaamni shifniina ofirraa qabu ho'aa argatee nan qallaalimatti shifniina sun daddafee akkasitti ol ba'u taasisaa jechuudha. Maaliif ho'a barbaada waan ta'eetiin jedheef jechuudha. Qaamni kan kee ni gaala jechuudha. Yeroo masaan waan si ho'uuf bakka qaamni kan kee marte jechuudha. Kaasaa yeroo san shifniina sitti ol yaa'u jemmaara jechuudha. Kanaafuu wanta ati gochuu qabaatti yoo jiraate fuula kan keetiif keessattuu baradoo fayyadami. Bishaan qorraa qofa osoo hin taane fuula kan keetiif baradoo fayyadami. Taalejii keessa jechuudha. Taalejii keessa bishaan kaayiti bishaan achi keessa fuudhi bishaan erga gara baradootti jijjiirame booda gara cabbitti jechuudha. Gara cabbitti erga jijjiirame booda bishaan taalejii keessa keetti achi keessa fuula kan kee yeroo marayyuu ganama kuni wanta ana fi kan kooti raawwadhuudha. Kan isin ajaju osoo hin taane kuni waan ana fi kan kooti raawwadhuudha jechuudha. Bishaan qorraa qofaan dhiqachuu osoo hin taane akkastu dirqama jechuudha. Tokkoffaa fuulli keessan akka hin caccabne yookaan hin mootuyyuu akka dullummaa sa'aatii malee akka isin hin muudanne jechuudha isin gargaara. Bishaan qorraan fuula keessaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu isin bishaan ho'arraa fagaadhaa. Yeroo baay'ee yookaan argatanii jettanillee ija keessan jala horroon isin gurraachatuuf kiyaarii fayyadamaa jechuudha. Ani taalejii keessa kaa'ee yeroo baay'ee isa fayyadama jechuudha. Na gurraachatee osoo hin taane hirriba yeroo tokko jira miti sa'aatii malee yoo rafeeti nan jedhee hirriba osoo argate yoo jedhe wantoonni akkasii sun namuma kamiyyuu ni mudata jechuudha. Akka wanta akkasii sun nama mudanneef isa ni fayyadama jechuudha. Baradoo yeroo kamiyyuu kuni mircaa kan kooti jechuudha. Baradoo bishaan qorraa san ni fayyadama kuni mircaa kan kooti jechuudha. Kanaafuu isinis mootuyyuu yeroo bishaan ho'aa kan inni fayyadamtan kan ta'u gataatu ammarraa qabdanii fuula keessanirraa dhaabuun isinitti dirqama. Kan biraa ammootuyyuu hin aarinaa. Hin aarinaadha. Fakkeenyaaf ana kanatti baay'uu fuula kan koo irratti yeroo akkamitti beektu yeroo aareetiin jedhu xiqquma keessattuu galgala aaree jennaan yeroo masaan faataa naaf hin kennu bakka annu naaf hin kennu jechuudha. Dhiiga kan kootu daffa jechuun hir'ina dhiigaas ni fida jechuudha. Yeroo masaan aaree jennaan wanta kanneen maraaf na mudata jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabaattanii hin aarinaa. Ani akka ofirratti argetti akka yeroo hundaayyuu ofirratti yoo ilaalees hin jedhu akka akkas ta'e hin jedhe beekee jechuudha. Yeroo keessattuu galgala aaree rafe taanaan bakka ganama isaa
Kanaafuyyuu isinis immoo aarii irraa fagaadha. Aarii irraa galgala aaranii rafuu waa baay'eedhaaf nama saaxila. Waa baay'eedhaaf nama saaxila. Galgala yoo raftaniitiin hin jettane namni isin hojii haasoftan namni isin yeroo dhumaatiif haala hojjettanii hojii haasoftan wasaanyiidha murteessaadha. Nama isin aarsu yoo ta'e irraa fagaadha. Hadaraa keessan jechuudha. Kanaafuyyuu galgala gonkumaa aartee hin rafinii. Shifniina qofa osoo hin taane waa baay'eetu si mudata jechuudha. Maaliif jennaan mee aartee guyyaa raftu ganama ka'eetii fuula kan kee mastaawutii affaratti ilaali. Guyyaa aartee hin rafini ka'eetii mastaawutii affaratti fuula kan kee ilaali jechuudha. Akkam akka jiru liyyinati isaa. Kanaafuyyuu irraa of qusadhaa jechuudha. Irraa of qusadhaa. Aariin wanti nama hin goone hin qabu dhugaa dubbachuudha. Fuula keenya qofa jijjiiruu osoo hin taane wanti nu saaxilee hin jiru. Kan biraa ammootuyyuu qursii keessan nyaata. Qursii keessan nyaata biraa isa dhiisa. Nyaata biraa homaayyuu miti jechuudha. Garuu irra caala kan isin barbaachisu qursii keessan nyaata. Hadaraa keessan qursii keessan nyaata. Kan biraa ammootuyyuu maal isinitti fakkaate isin jedhe nyaata nyaattan nyaata akkamii akka nyaachuu qabaatan addaan baafadha. Maali jennaan anama fakkeenyaaf barbaree nyaadha isin jedhe seenatti barbaree fayyadame bakka barbaree Itoophiyaa ani fayyadamu barbaree Itoophiyaa fayyadame natti ba'a beekan bas. Akkasii kan biraa ammootuyyuu maaliif natti ba'a idimee wajjin wal qabataa jechuudha. Kan jedhe fuula keessanii fi Hakimii qodaa bira deemuun isinitti dirqama jechuudha. Hakimii qodaa kanniin ani kana bitaa oolaadhaa isin hin jedhu. Kan na fayyada isin fayyaduu dhabuu danda'a. Ani wanti qarshii baasaa oolaa isin jedhu takka hin jiru jechuudha. Kanniin hunda dhiistanii tokkoffaa qodaa mana yaalaa fuula yookaan himmootuyyuu gogaa bira deemuu qabaatanii jechuudha. Mana yaalaa gogaa deemuu qabaatan. Kanneen hunda guuruu dhiistanii jechuudha. Tokkoffaa minaalbaata hormoonii keessa ta'uu danda'a jechuudha. Shifniinaan kunniin hundinuyyuu akka wal adda ta'e hin dagatinaa. Yoo kan san ta'u qarshii baasuu qofatti hafta waan ta'eef ni jedhe mana yaalaa dhaqxanii inni keessan maramee geeffamee isiniif haa kennamu. Gorsa isaan isiniin jedhan okkee bichaa jettanii cadhisuu osoo hin taane wanti kun lubbuudha beeka. Fuula keessanii hin dagatinaa jechuudha. Kanaafuu fuula keessanitti fayyadamuun dura doktorri waan isiniin jedhu addaan baafadhaa beeka. Kan biraa ammoo irra caala wanta isinitti himu. Ana na fayyadee jira wanti kunniin footoos isinii maxxansa jechuudha. Garuu wanti gochuu qabaattan ani kana hunda bitaa oolaa isiniin jedhu. Fakkeenyaaf TikTok irratti namoonni baay'ee wanta kana beeksisaa oolu jechuudha. Wanti kunniin jijjiirama sitti argisiisuu dhabuu danda'a. Qarshii baasuu qofatti hafuu dandeessa jechuudha. Garuu wanta mara irraa bilisa ta'uudhaafati mana yaalaa dhaqxee dhiiga kan kee kan nagaasee fuudhanii si maranii maaliif akka shifniina sitti baay'atan jedhu sitti himuus danda'anii. Tokkoffaa osomaayyuu si maramarin waan akkanaatirraa fagaadhu jedhanii anama fakkeenyaaf kan aarii kana an ofii kan kootii itti hime malee isaanis nan jedhanii jiran barbaree irraa fagaadhu qimamii adda addaa irraa fagaadhu kan nan jedhan isaan jechuudha. Idimee kan koos na gaafatanii jiran jechuudha. Ani himmootuyyuu akka carraatti jechuudha. Qoricha kana arabnis ni fayyadamti. Isin jedhee irraanti fakkaata. Arabnis ni fayyadamti. Mana wayitti argeetiin ture jechuudha. Qoricha kana baay'ee gaariidha qorichi kun. Kanaafuyyuu wanti osoo akkas gootanii irra caala isiniif gaariidha. Fuula keessan eegaa. Inshaallah addunyaan ni dhumti jechuudha. Ofii keessanii of ta'aa. Fuula keessan eeggadha. Qaama keessan eeggadha. Keessaa wanti martinuyyuu itti fufee ni dhufaa isin jechuu barbaada. Kanneen hundaayyuu footoo isinii laxafa garuttuyyuu isin qarshii qofa wanta namni isin jedhu hunda dhagaatanii baasu osoo hin taane hadaraa keessan of eeggannoo gochaa jiraadha fuula keessanii fi isin jechuu barbaada. Mana yaalaa deemaa marama tokkoffaa jechuudha.